Ashamaa harka fuune kan jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan neetwoork irraa oduu yeroo kanaaf qopheeffannee jiruun isinitti himama mata dureewwan oduu. Haleellaa Oromiyaa keessatti waraana Bilxiginnaa fi finxaaleeyyiin Amaaraa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiraniin qabeenyi hedduun barbadaa'uu fi lubbuu hedduun ba'aa jira. Aartist Taaddalaa Gammachuu waa'ee Oromiyaa callisuun gumaa goototaa gatuudha jedhe. Jifir Filiinmaan marii nageenyaa irratti aangawoota olaanoo wajjin dubbachuuf akka Itoophiyaatti imalan barame kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee jirrudha. Amma oduu bal'inaan. Haleellaa Oromiyaa keessatti waraana Bilxiginnaa fi finxaaleeyyii Amaaraa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiraniin qabeenyi hedduun barbadaa'uu fi lubbuu hedduun ba'aa jira. Godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee adda addaa keessatti hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa kan mootummaa Bilxiginnaan deeggaraman irra deddeebiin haleellaa uummata Oromoo naannichaa irratti raawwachuun uummanni qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'uun rakkoo hamaa keessa jira. Godinichatti sababa rakkoo nageenyaatiin namoonni 100,000 fi 28,000 caalan qe'ee isaanii irraa buqqa'uu bulchiinsi Bilxiginnaa godinichaa beeksiseera. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaalee akka Guutoo Giddaa Ganda Luugoo Kiraamuu fi kaan finxaaleeyyiin Amaaraa fi sochii bilisummaa uummata Gumuuz waliin ta'uun qe'ee keenya barbadeessuun miidhaa hamaaf nu saaxilan jechuun dubbataniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee akka Jaardagaa Jaartee fi kaan keessattis finxaaleeyyiin Amaaraa lola qindaa'aa uummaticha irratti banuun miidhaa guddaa geessaniiru. Manguddoota mana waliin gubuu, qabeenya saamuu fi ajjeechaa suukanneessaa raawwataa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Onkololeessa 10/2021 irraa eegaluun godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa irra deddeebiin haleellaa gaggeessaa jiraniin rakkoo hamaa lubbuu namaa fi qabeenya irraan gahaa turuu fi jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Shawaa Lixaa Gindabarat ganda gurraa jarjaraa keessatti waraanni Bilxiginnaa ilmaan Oromoo fi beelladoota isaanii ajjeese. Waraanni Bilxiginnaa ilmaan Oromoo ajjeesuu hojii idileesaa godhate itti fufuun godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat ganda gurraa jarjaraa jedhamuttis namoota hedduu ajjeesuu maddeen nuuf himaniiru. Haala kanaan amajjii 2/2022 godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat ganda gurraa jarjaraa keessatti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa 15 olii fi beelladoota hawaasa naannichaas ajjeesuun maddeen keenya mirkaneessaniiru. Namoonni amajjii 2/2022 ganda gurraa jarjaraa keessatti waraana Bilxiginnaatiin ajjeefaman Shuraa Dagaagaa, Tashoomaa Bachoo, Funyaa Balaay, Taaddee Boojjii, Darajjee Boojil, Fayyoo Dalasaa, Shifarraa Kumaa fi Dhaabaa Alamuu kan ammaaf maqaan isaanii arganne yoo ta'an jarreen kun oromummaa isaaniin yakkamanii badii malee kan ajjeefaman yoo ta'u yakka biroo kan hojjetan akka hin taane jiraattonni naannichaa ibsaniiru. Itti dabaluunis mootummaa Bilxiginnaa ilmaan Oromoo akka bineensaatti ajjeesaa jiru tokkummaan falmachuun dirqama Oromoo cufaati jechuun jiraattonni ganda gurraa jarjaraa dhaamsa dabarfataniiru. Achuma Shawaa Lixaa aanaa Jibaat ganda Adaamii Ukkeetti finxaaleeyyiin Amaaraa abbaa filma dabalatee namoota 7 ajjeesuun gabaafame. Muddee 5/2014 akka lakkoofsa Abashaatti godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaat ganda Adaamii Ukkee jedhamutti finxaaleeyyiin Amaaraa kan Bilxiginnaan deeggaraman namoota 7 haala suukkanneessaan qe'ee isaanii irratti ajjeesuu maatiin namni jalaa ajjeefame tokko maddeen keenyaaf himeera. Namoota ajjeefaman keessaa abbaan isaa fi obboleessi isaa jiraachuu kan nuuf hime maddi keenya kun namoonni ajjeefaman hundi guyyaa tokkicha haala suukanneessaan qe'ee fi qabeenya isaanii irratti ajjeefamaniiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa mantumsuun ajjeechaa kana kan raawwatan bulchitoonni aanaa Jibaat booda uummanni akka reeffa namoota wareegaman kanaa kaasuun akka hin awwaalle dhorkuunis beekameera. Sababa lola sanaan uummanni naannichaa qe'ee isaa irraa buqqa'aa jira kan jedhu maddi keenya kun ammayyuu rakkoon kun hin furamne jechuun dubbateera. Namoonni finxaaleeyyii Amaaraa kanaan aanaa Jibaatitti ajjeefaman Tasfaayee Isheetee, Katamaa Tasfaayee Isheetee, Obbo Undee Fayyisaa, Obbo Caalaa Fayyisaa, Qalbeessaa Fixeensaa, Warqinaa fi Gammachuu Baqqalaa kanneen jedhamanidha. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsuun Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu, Wallaggaa Shawaa Lixaa fi Wallootti uummata nagaa hedduu ajjeesuu fi qeerraa buqqisaa kan jiran yoo ta'u mootummaa federaalaa, mootummaan naannoo Amaaraa fi Bilxiginnaan naannoo Oromiyaa deeggaramanii uummata Oromoo ajjeesaa qabeenya isaa saamsisaa jiraachuu gabaasaa turreerra. Aartist Taaddalaa Gammachuu waa'ee Oromiyaa callisuun gumaa goototaa gatuudha jedhe. Yeroo diinni Oromiyaa bittinneessuuf walii galetti waa'ee Oromiyaa callisuun gumaa goototaa lafatti gatuudha jedhe. Aartist Taaddalaa Gammachuu sirba qeenxee bara baraan jedhu tibbana gadhiise ilaalchisuun turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasise. Magaalaa Finfinneetti dhalatee kan guddate Aartist Taaddalaa Gammachuu aartii Oromoo keessatti hojii kanaan dura hojjeteen jaalatamummaa guddaa horateera. Sirba mata dureen isaa bara baraan jedhu amajjii 1/2022 gadhiiseen Oromoo fi Oromiyaa akkasumas gootota ishee kaasuu faarseera. Sirba kana namoonni daawwatan ergaa isaa sagalee fi suur-sagalee isaa akkasumas haalatti qophaa'ee jaallataniiru. Taaddalaan erga sirba haaraa uummata biraan ga'ee gara waggoota 10 akka ga'ee fi hojii muuziqaa kana keessa osoo hin jiruu ammana turuun kiyya ergan sirba haaraa kana gadhiisee natti beekame jedheera. Sirboota qeenxee hojjechuurra albama hojjechuutu na gammachiisa kan jedhe Aartist Taaddalaan sirba haaraan tibbana gadhiise garuu haalli yeroo waan na dirqisiiseefan qeenxee gadhiise jedha. Sirbi kun Oromiyaadhaaf nuti dhaloonni kun jirra osoo nuti jirruu bara baraan isheen oftu ergaa jedhuun jaalala Oromiyaaf qabu kan hin ittiin ibsedha jedheera.
Yeroo kanatti waa'ee Oromiyaa weeddisu maaliif akka filate yoo himus yoo Oromiyaan jiraatte Itoophiyaan jiraachuu dandeessi. Abbaan fedhe waan fedhe jechuu danda'a. Ani garuu qooda Oromummaa kiyyaa ba'uun qaba jedheen sirbe jedha. Oromiyaan akka seera biyyattiitti naannoo jedhamtee waamtullee Oromiyaan anaaf garuu biyyadha. Miidiyaalee adda addaa irratti halkaniif guyyaa murna hedduutu akka Oromiyaan diigamtuuf hamuummata. Diinaa fi murna hedduutu kana barbaada jedheera. Gareen jibba Oromiyaa qabu diigamuu Oromiyaa irratti walii galaniiru kan jedhu weellisaan kun amma kan itti jiran akkaataa ittiin diigaa jiran irratti mari'achaa jiru jedheera. Yeroo kun hundi ta'uu teenyee ilaaluu qabna jedhee hin yaadu. Gaafa sin balleessa yookaan sin ajjeesa albee sana natti kennisiin jedhu albee ittiin si ajjeesan akka kaastee kennutti kana ofirratti ilaaluun kunis cubbuudhas jedheera. Gaafa kun ta'u callisnaan haqa ilmaan Oromoo hedduun dhiiga isaanii itti lolaasanii lafee isaanii cabsanii fi gootonnii fi ilmaan qaqqaaliin itti wareegaman gumaa isaanii lafatti gatuudha. Waan kana taa'anii ilaaluurra jedheetuman waan kanarratti sirbe jechuudhaan himeera. Sirba qeenxee tibbina baasee fi Oromiyaa fi gootota ishee faarsu kanarratti gootni maqaa hin dhaamne jira jechuun namoonni tokko tokko komataniiru. Ani ilma naannoo fi gandatti amanu osoo hin taane ilma Oromiyaati kan jedhu Artisti Taaddalaa Gammachuu fuulduraaf dhimmoota akkanaa qoqqoodinsa uuman irratti hubannoo qabaachuun gootni naannoo tokkoo Oromiyaa hundaaf goota ta'uu hubachuu qabna jedheera. Artisti Taaddalaa Gammachuu albama haaraa hojjechaa akka jiruu fi yeroo dhiyoottis uummata biraan gahuuf akka jiru BBC'tti himeera. Jeffrey Fileetmaan marii nageenyaa irratti aangawoota olaanoo wajjin dubbachuuf akka Itoophiyaatti imalan beekame. Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aan addaa Ameerikaa Ambaasaadder Jeffrey Fileetmaan Itoophiyaatti imaluun marii nageenyaa irratti aangawoota olaanoo biyyattii waliin akka mari'atu ibsame. Waraanni kaaba Itoophiyaa namoota kumaatamaan lakkaa'uun galaafate miliyoonota ammoo qe'ee isaanii irraa buqqisee jira. Waraanni kun akka dhaabbatu Ameerikaan irra deddeebiin waamicha dhiyeessaa turteetti. Qaamolee waraana kana keessatti hirmaatan wal dhabdee jiru mariin akka hiikaniif Ameerikaan tarkaanfii adda addaa fudhachaa turteetti. Haaluma kanaan sarbama mirga namoomaa walitti bu'insaa fi gaagama jireenya Itoophiyaa jiru sababeeffachuun Itoophiyaa agawaa keessaa haqxeetti. Imalli erga Itoophiyaan agawaa keessaa haqamtee godhamu kun carraaqqii Ameerikaan waraana Itoophiyaa dhaabsisuuf bifa haaraan gochaa jirtudha. Jeffrey Fileetmaan amajjii 2022 gara Finfinnee imaluun marii nageenyaa irratti aangawoota olaanoo wajjin ni mari'atu jechuun aangawoonni Ameerikaa imala Fileetmaan kana kan ibsaniiru. Kana malees dhimma Itoophiyaa ilaalchisuun ministeerri Haajaalaa Antinoo Bilinken ministeera Haajaalaa fi walta'iinsa addunyaa gamtaa Imireetota Arabaa UAE Abdullaahi bin Zayed Al Nahyi wajjin bilbilaan mari'ataniiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qindeeffannee sangammaa ture. Qophiilee walabummaan Neetwoork waliin turtii gaarii jenna.